Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media an oduu isin dhageessuun kan isin wajjin turu Jibriil Muhammadin jalqaba irratti kan isin dhageessifne hangafoota oduuti amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jiddu galeessaa fi kibbaa tarkaanfii waraana sirna mootummaa irratti fudhachuun himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda Bujjaaraa keessatti amajjii 30/2022 waraana sirna mootummaa hedduu du'aa fi madoon adabuun waraanni mootummaa waraana isaanii ajjeefamaniif madaa'an gara magaalaa Sireetti guuraa turuun beekameeti jira. Guutuu gabaasa kanaa Aminaa Muhammad akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Ollama aanaa Sibuu Siree kan taate aanaa bakkoo ganda Odaa Gudaayyatti guyyuma kana waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti haleellaa jajjabaa raawwataa oolu Oromiyaa Freedom Media odeeffatee jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo Naqamtee fi bakkoo jidduutti sakatta'insa konkolaataa uummataa fi mootummaa irratti taasiseen kaabinoonni 13 kanneen waraana mootummaa waliin ta'uun ilmaan Oromoo dararaa turan jedhu to'annoo jala oolchuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessa aanaa Salaalee bakka Tulluu Milkii jedhamutti waraana irratti tarkaanfii fudhateen hedduu ajjeesee kan lubbuun hafan baqatanii bataskaana ortodoksii Tulluu Milkii keessatti dhokatanii buluun ganama kaleessa amajjii 30/2022 achi bahuun nama sammuun dhibamaa tokko rasaasa hedduu itti roobsuun ajjeesu waboon aanichaa beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessa aanaa Amboo Waddeessaa amajjii 30/2022 lola cimaa geegesseen waraana mootummaa hedduu ajjeesuun kaan madoo hamaaf saaxilu dabaluun himee jira. Oduma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu ganda Buppootti amajjii 30/2022 obboroo tarkaanfii waraana faashistii Abiyyi Ahmad irratti fudhateen 4 battala ajjeesuun kaan ammoo miidhuu ibsee jira. Achuma Gujii Bahaa magaalaa Haraqalloo keessatti lolli cimaan itti fufee kan jiru yoo ta'u hanga ammaatti odeessa nu dhaqqabee jiruun waraanni bilisummaa Oromoo irraa aanutti jiraachuun beekamee jira. Baankileen hedduun Oromiyaa keessatti banamanii jiran rakkoo uummataa hangam takka dhaqqabaa jiran jechuun uummanni komii isaanii dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Mediaatti himaniiti jiru. Dabalataanis baankii keessatti mindeeffamuu irratti nama dandeettii qabu osoo hin taane nama maallaqa qabuu fi fira qabu qofaatu mindeeffamaa jira jechuun dubbatanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa Rabbirraa Galchuu waan odeeffate qaba. Baankonni garagaraa damee hedduu qabaachuun Oromiyaa keessatti uummataaf tajaajila kennaa jiraachuu isaanii kan beekamudha. Haa ta'u malee baankiin hedduun gargaarsa uummataa fi abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi alaan kan banaman ta'uu dagatamuu hin qabu. Kana hordofuun baankileen hedduun Oromiyaa keessatti banamanii jiran rakkoo uummataaf hagam takka dhaqqabaa jiran yaada jedhu dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Mediaan gunguma isaanii funaaniitii jira. Akka Oromiyaarraa yaada argannetti rakkoolee baankonni Oromiyaa keessa jiran qaban akkana jechuun gunguma isaanii dhageessifataniitii jiru. Bankin bakkee amma baankii yeroo baay'ee qabeenya uummataa bakkee qabeenya dhuunfaa waan qabuun qabu. Kanaafuu baankonni Oromiyaa keessa jiran hamilee uummata keenya dhaabbatan jiran. Kanaafuu amma baankii keessa jiru kun haala danda'ameen hooggantoonni isaanii Oromoo ta'anii hojii hojjechuu hin danda'an baankiin Oromiyaa hojii Itoophiyaa keessa hojjechuun baay'ee ulfaata waan ta'eef baankii dhiirantaa intarnaashinaali seenaalee jedhaman kun baankii keessa jiran garuu uummataaf bu'aa buusan jiran. Kanaafuu rakkoo isaanii hubatanii fakkeenyaaf uummanni keenya hedduun nyaata dhabee uffata dhabee bakka bultii dhabee bakka itti rakkatan uummanni baay'een isaa uummanni keessumaa Wallaggaa Wallagga Bahaa aanaa guddaa kana keessa gara jiramuu iddoo garagaraatti rakkachaa jira waan ta'eef baankiin kun irratti kana dhaabbachaa jira waan ta'eef Jiraataan Oromiyaarraa yaada nuuf kennan kun barattoota ga'umsa gahaan eebbifamanii jiraniif carraa hojii uumuu irratti komii qaban akkana jechuun ibsatu. Oromiyaa keessa dhaabbatee kun bakka hojii gamtaa kun Madam beri ku macam tahu macam mana berkata boleh terjadi sama yang mana kita jangan mau gano ko pata mau dire tinggal mau nen juru garum mo ko mata atau detemen ko
jira waan ta'eef baankonni kun ijoollee Oromoo cinaa dhaabbachaa hin jiran guutummaa kan isaan bira dhaabbachaa jiran baankii Oromiyaa akkuma ta'ee jiru immoo namoota birrii qabanii namoota namatti lafamutti nama baankota kana jiru. Kunis waan ta'eef indaa'ittis gaafa naannoo uummatii birrii kan isaan liqeessan namoota isaan hariiroo waliin qabanii fi namoota aangoorra jiranii sama birrii liqee mataa irraa kanaaf baankonni kun yeroo baay'ee bira gurguddaa qabu waan ta'eef qaamni inni ilaallatu baankota kana. Dabalataanis xumura irratti yaadaa fi gorsa isaanii dabarsuun uummanni Oromoo waan qabuun dandeettii fi ogummaa isaatiin wal cinaa dhaabbachuu akka qabus dhaamaniitii jiru. Uummanni Oromoo maqaa biraa rakkoo guddaa hamaa keessa jira waan ta'eef abbaan qabeenyaa Oromoo kan deemmoo ofii isaa nyaatee ta'uu biraa jiru qaamni biraa immoo bakka bultii dhabee rakkachaa kan jiru kallattii barbaadeen gurmaa'ee fakkeenyaaf uummata Oromoo kana akka jabeessa mana akka jabeessa yeroo kamillee gurmaa'ee duree lama qabootee duree tokko uffata tokko duree mukaan isaa duree uummata Oromoo cinaa dhaabbachuun dirqama keenya waan ta'eef kanatti eegamee uummanni Oromoo waliin jiraatu. Wallabdeen mootummaa Bilxiginnaa fi uummata jidduu jiru waliin wal qabate Oromiyaa Freedom Miidiyaan jiraattota Wallagga Bahaa keessa jiraatan irraa odeeffatee jira. Dabalataanis akka jiraatan kun himanitti keessattuu mootummaan Bilxiginnaa fi uummanni Wallaggaa gonkumaa waliigaltee akka hin qabaannee fi waliif faallaa akka ta'anis dubbataa jiru. Gabaasa Rabbirraa galchuu qindeesse Aminaa Muhammaddu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Waldhabdeen mootummaa Itoophiyaa fi uummata jidduu jiru waliin wal qabatee dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Miidiyaan jiraattota Wallagga Bahaa keessa jiraatan irraa odeeffatee jira. Akka jiraatan kun himanitti keessattuu mootummaan Itoophiyaa fi uummanni Wallaggaa gonkumaa waliigaltee akka hin qabnee fi walii faallaa akka ta'an dubbatanii jiru. Keessumaa immoo uummata Wallaggaa mootummaan wal eegaa jennee dhibbaa dhibba waliin beekamu uummata Wallaggaa fi mootummaa waliin beekamu. Gaafan jedhu mootummaan qabachuu dandeessa kanaaf maaliif uummanni Amaaraa yeroo lafa keenya irraa nu buqqisee waraana mootummaa fi qinxaalii Amaaraa fannoo kana ta'anii yeroo lafarraa nu buqqisan mootummaan uummanni wal buqqee jira kan jedhu siree ta'uu nutti qabeeraan ta'e soba waan ta'eef uummata Wallaggaatti mootummaan Uummanni Oromoo waraana of danda'e waan qabuuf mootummaa kana irraa abdii guutuu akka hin qabne dhaamuun waraana isaa kana bira dhaabbachuu akka qabu himanii jiru. Uummanni Oromoo akkuma kaleessa keenya dalagee waraana bilisummaa Oromoo jiru akka waraana bilisummaa Oromoo duukaa hiriiree kallattii kamiitiin waraana kana jabeeffatee isa bilisummaa baasan ala kallattii biraatiin mootummaa kanaa abdiinuu ta'an hin jiru waan ta'eef uummanni keenya kallattii kamiillee Xumura irratti tokkummaa uummata Oromoo irratti gorsaa fi ergaa isaanii waan dabarfatan qabu. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana tokko ta'ee kallattii hunda irratti tokko ta'ee imaluu qaban jedha waan ta'eef kallattii kamiirree uummanni Oromoo bakka jiru walii birmatee yoo Wallagga rakkoon jiraate argee Boorana rakkoon jiraate Wallaggi Shawaan walii birmatee kallattii kamirratti illee wal gargaaruu qaba malee hanga gaafa rakkoon mana walii gahuutti qalbeenya walirratti eeguun qabuun jira. Oduu kenna biyya alaatiin waldaan Foreign Correspondent Club jedhamu ogeeyyii miidiyaa Chaayinaa keessa jiran reebicha butamuu duula miidiyaalee hawaasummaa fi viizaa dhorgatamuu fa'aan rakkachaa akka jiran ibsiteeti jirti. Guutuu gabaasa kana Rabbirraa galchuu waan qindeeffate qaba. Chaayinaa keessatti walabummaan miidiyaa saffisa guddaan gaddeebi'aa jiraachuu isaa odeeffannoon arganne tokko ni hima. Waldaan Foreign Correspondent Club jedhamu tokko ogeeyyii miidiyaa Chaayinaa keessa jiran reebichaan butamuun duula miidiyaa hawaasummaa fi viizaa dhorgamuu fa'aan rakkachaa akka jiran ifoomeetii jira. Gaazexeessitoonni biyya keessaa kan Chaayinaa fi Hong Kong keessa jiranis miidhaaf saaxilamuu isaanii waldaan kun ibsutti argama. Chaayinaan waldaa ogeeyyii miidiyaa biyyoota alaa kan Foreign Correspondent Clubiin dhaabbata seeraan alaa ta'e jedhamuun beekamtii dhorgamteetii jirti. Ogeeyyiin miidiyaa biyyoota alaa hedduun Chaayinaa keessa jiran mootummaa irra dhiibbaa irra ga'u sodaachuun biyyattii kan ba'an yeroo ta'u kan isaanii ammoo of eeggannoof jecha karoora yeroo rakkoo tolfatanii hojjechaa jiru jedha waldaan kun gabaasa baaseen. Gaazexeessitoonni biyya alaa qofa osoo hin taane waayillan isaanii Chaayinaallee aangoota mootummaan akka hiriirfamanii fi maatiin isaanii akka doorsifaman waldichi ibseetii jira. Lammiileen Awustiraaliyaa
Awustiraaliyaa Chingilii fi lammii Chaayinaa Haazeefaan iccitii mootummaa butan sababa jedhuun erga hidhamanii waggaa tokko ol ta'eeti jira. Imaammatni zeeroo koovid dhimma hojjettoota muudamni siyaasa naannoo walamantaa dhibuu fi takka takka immoo jibbi Chaayinaa keessatti miidiyaalee warra lixaaf jiru balaa guddaadha jedha. Gabaasni waldaa kana keessatti wabeeffate tokko ogeeyyii miidiyaan cinatti namootni yookiin maddeen ogeeyyii miidiyaaf odeeffannoo kennan ni hiriirfamu. Gaafii fi deebiif beellama qabatanii yoo ta'u dhumarratti dhiibbaa aangootaan yaada kennuu dhiisuuf dirqamu. Gaazexeessitoonni biroo gabaasa kana keessatti wabeeffatame ammoo maddi odeeffannoo isaa tokko suuraa iskiriinirraa kaasee ergee fi booda qabamee hidhaan itti muramuu himeeti jira. Koovid akka sababatti fayyadamuun heeyyama hojiif gara dirree akka ba'an kennamuu irratti dhoorgaan kaa'amuu isaa gabaasni waldaa kanaa ibseetii jira. Naannolee Chaayinaa keessa bulchiinsi Xinjiang bakka jireenya musliimota Uyghuruu taatee fi sarbamni guddoon gaheera jedhamutti ogeeyyii miidiyaa heeyyama argatanii yeroo hojiif bobba'an aangoota namoota isaaniitiin akka hordofsiisan ogeeyyiin miidiyaa qorannoo waldaa kanaaf yaada kennan keessa dhibbantaa 88 himaniiti jiru. Bara 2021tti riippoortarri BBC Chaayinaa ture Joon Suudworz haala bulchiinsa Xinjiang erga gabaasee Taayiwaantii yoo ce'u poolisoonni huccuu dambii hin uffanne hordofaa turaniiti jiru. Chaayinaan ammoo dura miidhaa ogeeyyii miidiyaa biyya alaarraa ga'u irratti himata waldaa kanaan dhiyaate fudhatama dhabsiifteetii jirti. Dubbii himtuun ministeerri hajji alaa Chaayinaa Hu Chunying gaazexeessitoonni biyya alaa Chaayinaa jiran akka abbaa carraatti of ilaaluu qabu jedhanii turuun isaanii kan yaadatamudha. Maddi irraa odeeffanne BBC irraati. Majirra qeerraa buqqaanii jettanii. Guyyaa tokko hin jiraattu. Duwwaa'ee kanaa waggaa meeqa dura dubbachaa turre akka akkas ta'u. Oromoo tokkoomaa waraana keessan duukaa hiriiraa yoo tokkoon kan yoo waraana kana duukaa hiriirtan ifa argitee si'a meeqa iyyaa turre jechuudha. Dhumi isaa garuu dhuftanii nu walitti himattan jechuudha. Jechaan turre? Waraana kana shiftaa jechaan turre? Abduu jechaan turre? Nisaa jechaan turre? Garuu isumatu harka isin irra qabaara kunoo. Isuma qawwee isiniif deebife laa kunoo. Har'ataa isiniif deebife isuma laa kunoo. Silaa mootummaatu lafa kee kabachiifadhee waa sii kennamni akka mootummaan qabu hubadhaa jechuudha. Qabduu mootummaa? Qabdamini? Waraanni kun waa sadii isinirraa lolaa jira. Tokko mootummaa lolaa jira, lama Amaara isinirraa lolaa jira. Sadaffaa immoo Oromoo matee isaanii kan bataasaa lolaa jirra jechuudha. Waraanni kun waa sadii isinirraa lolaa jira. Isin immoo waan meeqa lolaa tume? Lolaa jirtan jechuudha. Abbaa fi dhalaame. Kaleessa gaddaa waa biraa duubee waan osaa turre jechuudha. Osaa turre kaleessa gadda sin. Amma garuu dhaaphaaf ilaalaame. Kaleessa gar tokkummaan qabdee mi'a tokkummaa godhaame. Saba tokko mira kan guraa hundumaa injifate jechuudha. Akka tokkummaan qabu taateenaan har'allee sasii baate jechuudha. Ariyamaa jirtaa, qe'ee irraa buqqaa jirtaa, manni kee gubachaa jira. Akkasumni tokkummaa qabaateenaan si gubee yaada garuu. Saba tokkoomeef nama tokkoomina kan waa hundumaa gochuu danda'u ammallee as teessanii iyyaa jirtu hin goone jechaa jirtu jecha ta'uu danda'a. Jecha kana jijjiiraame. Tokkoon taataan ta'e tokko booddeetti deebi'a ta'e tokko mirgaatti fiigatee tokko kallattii biraan deema ta'anii ammallee booddeetti deebituun baqattu jechuudha waan biraan jiru. Tokko taatee deemta jennaanii waan barbaadan Oromoon galaa nama galaa namin. Abatanii fincaan ta'e naa fincaan keenan fuudhee deema jira kana. Yoo tokkummaa qabaatan kun immoo jechuudha. Oromoon baay'ee yoo nama 200 taatu isin garuu 300 olii kan jiraatu. Akkaan qabdu tokko taatan jechuudha. Tu tokkummaa qabaatanii fi danee akkaan qabdu tokkummaa qabaatanii waan hundumaa jiru dandeessu jechuudha. Mee tokko rabbi sinaa godhume. Oromoon tokkummaa lama waan dhabeen qabu. Kunoo dargaggoo akka bareedu isin hidhatee dhaabatee isin lolaa irraan. Dargaggeessi waan tokko dhabee miti. Nama barateedha. Nama jireenya isaa isin dhaabatee isin lolaa irraa godhu. Kaleessa yang gadai gadai rasa kumpul awak cantur. Ada gadai sin kit awak sini tiga lagi sepuluh dah wajib. Sini merah apa dah lah. Ori dina yo sin buka awak tan osati urut men osina. Dina baru ada amarup ke saya sa. Yo sani tu kuliah sani. Di dalam arbuan dia tu. Bukan tina ada. Dinolti.
Nola du. Nola. Nol. Biyya kanatti yoo duute gootummaadha. Qawwee ta'uu qabaatee nan sadii afurii kachuu handeessaa. Ni kattu. Ni katta. Manaalee qada ta'an baasii loli. Sodaatiin. Lolutu ba'a. Yoo achi isin nu argaatan nuuni immoo asii waan biraa gochuu dandeenya jechuudha. Yoo jabaattan jijjiirama agarsiistu. Yoo harka qootee deemtan jijjiirama agarsiistu jechuudha. Hin baqatinaa Oromoon baqachuu hin qabu. Qabdii baqachuu. Tokkummaa qabaatee nan baqachuu hin qabu. Kan namni akkas ta'aa jiru, kan akkasuma gochaa jiru, yeroo hundumaa tokkummaa dhabuudhaan waan biraan jiru jechuudha. Sabni tokko jijjiirama agarsiisu. Tokko taateetti kan isin nama xiqqoodha. Garuu xiqqeessanii tokkummaa godhate jechuudha. Siillee akkas tokko taatanii ol buqqee dhaabbatee naani laakkeetitti fiidanii naas hin baqate jechuudha. Garuu yoo namni qabbitamee jira. Waan meeqaan ol keessaa kanas taa'immoo yoo odeessa laaf jiraachuu handaaf isaanii maafillee. Hin jiru? Kanas keessaa mootummaa isa sitti argaa jiru, rasaasa bitee meeshaa bitee sitti argaa jiruu fi odeessa kan laaf jiraachuu handeessa jechuudha. Si tokkummaa qabaatte garuu hundi isaa sirraa ka'a. Kan kallattii biraan lolaa jirus, lolchiisaa jirus Amaara mini beeku. Mootummaadha beekaa quba qabaadha. Mootummaa mini? Mootummaa si lolchiisaa jiran. Tuudhaguma Oromoo akkatti miidhamne barbaade dhufee ofiisaatti buqqisa. Isa jechuudha. Utuu akkasiin duune barbaade isa dhufee buqqisan. Biyya kanatti garuu isaan kabsichiisaa jiru isuma mataa isaa jechuudha mootummaadha waan biraan jechuudha. Kanaaf isin kallattii hundumaatiin Amaaraa kallattii isa takka nu gochi jechuudha. Mootummaatu akkasii gochaa jira qofa qabaa dhundi keessa. Kan si ajjeesisaa jiru mootummaa biyya kana bushaan jira jechuudha. Kan si ariisaa jiru kan mana biratti bilisaa isuma jechuudha. Gara duukaa kan lolaa mootummaa argaa irraa. Agaa jirtu? Isaan nama shantama ta'an nama shantama mootummaa fudhatee duukaa lolaa jiraachuu kan duukaa kan biqilaa jiru dhukkaasaa jiru walakkaan qaama mootummaa jechuudha qaama irra jiru. Agaa jirtu? Olitti hima iyyaa jira bakka. Mootummaan Amaaraa wajjin nuti dhukkaasaa irraa iyyaa. Kan hin deena iyyaa soraatina. Waan qabnu nun immoo isin bukkee dhaaban. Nagama. Inna kamnuus waan nuti yeroo isin dhaaban jechuudha. Isin jabaadhaa fi socho'aa. Jabaadhaa fi dhaabadhaa dura. Wareegama gogaamuu kaffalina. Du'an ta'een du'ina. Duddatti gattee duurraa galaatti gattee duurlee filannoo qaba. Baqachaa duun kee nolaa yoo sitti dhugaa laal ta'e. Duun kee ergiin ol ta'e ofitti jajjeediti. Du'a galata qabu. Jabaadha. Akka nama qateetti afur dhiisumaltu yoo jabaatan. Akka buqqaateetti afur dhiisumaltu jechuudha. Yoo tokko taate yoo jabaate jechuudha. Tokkoon taanee alkool qabannee socho'u ta'an boqqoon kee baqachuun kee namatti bufaa jechuudha. Akkasumani kanaaf tokko taana. Tokko taana. Rabbi tokko nu haa godhe. Yoo tokkummaa qabaanne kan waan hundumaa harka keenyatti gashan. Waraanni kun immoo isiniif dhaabachaa jira. Isiniif beelaa jira. Isiniif dheebochaa jira. Isiniif qullaa deemaa jira jechuudha. Oromoo isin jiraadhaa yeroo jireenya dhabeettan socho'aa jira jechuudha. Aanlee sirriitti hubachuu qabdu. Nama beektillee himaa kana. Xaafa goo dhaabatee waan taane haasaa'uufillee himaa jechuudha. Beekuu dhiisuu dandeessu. Kanaaf harka ol qabadhaa socho'aa. Yoo tokko taate waan dhumaa jiru jechuudha. Tokkummaa guddaa dha. Loltu mini? Dhiisu buqqin buqqin. Waan qabnu ol ilaannaa jechuudha. Rasaasa jokollee qabannaa isin ilaannaa jechuudha. Isin immoo barbaadanii filachuun isina. Isuma ittiin diinachii fi mootummaa itti dhukaasaa jiru. Ija tokko isin akka laachaan oolee ijoolleen. Isuma ittiin mootummaatti dhukaasaa irri irrisanii isinii kennan jechuudha. Ammallee isin laachuu dandeenya waan qabnurra. Isin garuu akka ol qabataa jabaadhaa. Yoo jabaattan yoo hamilee godhattan jijjiiraatu jechuudha. Kanaaf baay'ee haasa'uutan bitta nama taasisaa haasa'uutan. Haasaalee otti dhiyeessuun barbaadu. Isin duukaa jirraa isinillee jabaadhaa. Nullee isin duukaa jirra. Hamilee godhaa. Jabaadhaa immoo. Galatama.
Maaliif keenyas dhageessanii uummanni kun iddanatti wal ga'uun keessan guddaa galatooma.